By the way, seen am corona ni yookaan yaadatante almost waggaa afurta akkas ta'etti fakkaata. Bara 2019. Mala kudha sagali dhufee waggaa afur gara jahaatti deemuu jira. Waqtiin sun waqtii hedduu ulfaataa ture. Waqtii ulfaataa turedhaan wal qabatee immoo namniin tasuma qofa iyyuu bandam tokko osoo difamne yookaan immoo hibibiin hin qabin iyyuu calluma jedhee nama qofa hojjira. Nama calluma jedhee immoo haxxifatu jira. Namni kunniin hundinuu sa'aatii san shakkamaa turan. Shakkamaa ture warri saayinasa fa'aa qabu fa'aa. Warri ollaadhaa ni jiraami bilbilli bilisaa. Lakkoofsi bilisaa jechuudha. Covid center jechuudha. Garas bakka bilbilantu jira. Namni maan qofee. Calluma jedhee qofee jennaan jechuudha. Yeroo jalqaba waan yaadadhu immoo yeroo jalqaba seeneetiin namoonni akka hojjaan taaksii yaabbanne wal bira taaksii hin deemne public servicing kun hin dhoggamin dura yeroo koronaan jalqaba seenee jedhu sanii taaksii keessa jira. Finfinnee irraa gara Adaamaa deemu jira namni tokko qofee. Kaayyoo irratti makiinaa dhaabanii namichi san fuudhanii deeman. Namni hin yaabbannu makiinaa kana. Deemnee makiinaa yaabbannu. Irraa buutan? Hawaasni guutuun. Irraa bu'ee? Makiinaa dhaabanii yeroo inni keessa jiraate makiinaa kana hin deemu jedhanii makiinaa dhaabanii. Biyya jirtu.